Har'a kan ilaallu boca fuula namaa ilaallee waa'ee amala nama sanaa maal jechuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Akkuma beektan namoonni adda addaa sheeppiin fuula isaanii, bocni fuula isaanii garaagaraa. Akkuma kana immoo amalli isaanii garaagarummaa qaba. Mee kamtu amala akkamii qaba kan jedhu haa ilaallu. Kan jalqabaa fuula boca killee qabudha. Ovaal sheep yookaan molaalaa fiit kan jedhamu jechuudha. Namoonni fuulli isaanii sheeppii akkasii yookaan boca akkasii qabu waa qindeessanii dalaguu irratti baay'ee cimoodha. Akkasumas hojiin agarsiisuu jaallatu. Haasa'uu osoo hin ta'in waa raawwatanii xumuranii bira ga'anii agarsiisuu jaallatu. Akkasumas waa bira ga'uufis kutannoo cimaa qabu. Waa carraaqanii, waa dhama'anii, waa argatanii bira ga'uuf baay'ee dhama'u. Wanta sirrii hin taane callisanii bira darbuu hin danda'an. Akkasumas nama miidhamuufis ni dhaabbatu. Yoo namni miidhame biraan darbanii akkasumas wanta sirrii hin taane immoo wanta soba ta'e fudhatanii bira darbuu hin danda'ani. Akkaataa itti namatti dhiyaatanii fi akkaataa itti haasa'an sirriitti beeku. Akkasumas bakka isaan jiran namoonni ni jaallatu. Haasaa beekuu, namatti dhiyaachuu beeku waan ta'eef namoonni naannoo isaan jiraatanii hin dhiban. Haa ta'u malee waan ofii xiinxalanii yaadan sirriidha, sirrii miti jechuun jiraatu malee hawaasni maal jedha yookaan maal jedhu kan jedhan irratti dhimma hin qaban. Waan sammuun isaanii sirriidha jedhe ni raawwatu, waan sammuun isaanii sirrii miti jedhamu ni dhiisu malee maal jedhu yookaan hawaasni maal jedha isa kana kun gaarii miti kun hamaadha kan jedhu kana dhimma isaarraa hin qaban waan sammuun isaanii sana hojjetu waan ta'eef yeroo hedduu hawaasni kanarratti isaan qeequu danda'a. Qeeqni akkasii isaan qunnamuu danda'a. Lammaffaan fuula iskweerii yookaan iskweer fees kan jedhamu rogarfee kan ta'e namoota si'atoo fi sammuu saffisa qabanidha namoonni akkasii. Akkasumas wantoota to'achuu irrattis baay'ee cimaadha. Wantoota baay'ee ta'e kontirool gochuu to'achuu irratti baay'ee cimoodha. Sammuun isaanii baay'ee si'ataadha. Akkasumas saffisaan waa analaayiz godhu. Sammuu saffisaa faast bireen kan jedhamu warra qabanidha jechuudha. Haala kam keessattuu wantoonni dalagamuu qabu akka dalagaman dhiibbaa gochuu kan danda'anii fi dandeettii gaggeessummaa cimaa kan qabanidha. Rakkoon fedhii yoo dhufu dhiibbaa goosuu wantoonni jalqabaman akka raawwataman taasisuu irratti gahee guddaa. Inni sadaffaan fuula geengoodha. Raawundi fees kan jedhamu. Namoonni akkasii namoonni fuula geengoo ta'an sagalee osoo hin guddisiin jecha hamaas osoo hin dubbatin tasgabbaa'anii haasa'uu jaallatu. Yeroo hedduu namoonni akkasii sagalee caalaayyuu faashaal ekspireeshinii fuula isaanii fayyadamanii waa ibsu. Namoota garraamii, namoota gargaaruu fi amala nama kunuunsuu qabanidha. Sagalee isaan ol kaasanii dubbasan nageessan jechuudha. Nama gargaaruu jaallatu baay'ee garraamiidha. Baay'ee nama kunuunsuu jaallatuu danda'u. Baay'ees obsa qabu. Obsa cimaa qabu. Fedhii isaan nama gargaaruuf qaban hanga isaaniin miidhuu ga'uu danda'a. Nama rakkate arginaan biraan darba waan ta'eef hanga ofii isaaniirra rakkachuutti ga'uu danda'u jechuudha. Akkasumas obsi isaanii baay'ee hedduudha waan ta'eef obsi isaanii kun immoo namoonni tokko tokko obsa isaanii kanatti fayyadamanii isaan miidhuu danda'u. Inni arfaffaan fuula boca onnee yookaan heerti sheeppii qabudha. Boca onnee jechuun addi isaanii bal'aa ta'ee fuula gara gadii dhiphataa kan deemu jechuudha. Isaan kun dandeettii barnootaa cimaa qabu, gad fageessanis yaadu, waan haaraas baruuf carraaqii gochuu jaallatu. Haa ta'u malee yaada gittirii ta'e qabu. Waa bira ga'uuf kan abdiin kutannedha. Yaada gittirii ta'e qabu jechuun immoo miira namaa hin hubatan jechuu miti. Immooshinal intelligensiis waan qabaniif yaadni gittirii kun nama biraa miidhamoo miidhu kan jedhus ni ilaalu jechuudha.